shamarran tokko dhiira tokkoon yeroo wal argitutti wayi jaalallee kee hiriyaa walitti dhuftuun yeroo wal argitutti wantoota ati kaasuu hin qabne baay'eetti wantoota hamma afaan kee qabachuu qabdutti wantoota irraa of eeguu qabdu keessaa inni tokko yeroo waliin deemaa jirtanitti akka carraa shamarran biraa ni dhufti yookiin immoo shamarran isa wajjin wal beektu wayi immoo shamarran si waliin walitti dhuftu tokko yoo isinitti dhufte shamarran intalli kun hin bareedduudha jettanii gaafachuun gonkumaa isiniif hin eeyyamamu. Maaliif yeroo sana deebiin isaanii jalqabaa hin bareeddu yookiin bareedduudha jecha jedhu kana qofadha. Mucichi deebii akkasii yoo si kenne immoo aaruu dandeessa. Sababiin isaa yoo maaliif hin bareeddu yoo jedhe na sobeera jettanii waan itti amantaniif waan itti yaaddaniif aaruu dandeessu, harii keessa galuu dandeessu. Inni lammaffaan deebii sirrii hin bareeddi jedhee yoo si deebiseera ta'e immoo miirri sitti dhaga'amu aarii inaaffaa waan sitti dhaga'amuuf kanaaf daftanii walii galuu dhiisuullee yerootti wal shakkuullee waan uumamuu danda'uuf gaaffii akkana jala murtee matumaa gaafachuu hin qabdu. Kanaaf gaaffii inni jalqabaa isa kana. Gara isa lammaffaatti yeroo dabarru immoo irra deebinee yoom wal argina jettanii matumaa isan gaafatina yoom wal argina jettanii. Oromoon yeroo maqmaa gowwaan gaafa wal arge dhiisee yoom wal argina jedha. Gaaffii akkanaa gaafachuu hin qabdan yoom wal argina jecha jedhu. Kana immoo yoom akkasiin kaasuu dandeessan hiriyaa kee dhiiraa faana yeroo jalqabaa wal argite wayidamoo yeroo calqabaaf jaalala bareedaa boota bareedaa bashannana bareedaa dabarsitee gaafa sana waliin turtanii waliin ooltanii carraa daqiiqaa isa dhumaarratti wal gaggeessuuf yeroo jettanitti yeroo sanatti gaafachuu dandeessu gaaffii kana. Kanaaf dhiira sanaaf gaaffii akkanaa gaafachuu hin qabdan yoom wal argina ree ammoo jechuu hin qabdan. Gaaffii akkanaa gaafattan jennaan dogoggora uumtan jechuudha. Kanaaf yeroo ati gaafattu sanatti inni anu siin bilbila baqa yoo siin jedhe guyyaa dabarsitan sun keessatti cichi gammachuu keessa hin turre jechuudha. Kanaaf yoo gammachuu qabata immoo turtii keessa sun keessatti ofuma isaayyuu si beellamaa jechaadha. Dursee sitti hima guyyaa wal argitan. Kanaaf matumaa dhumarratti yoom wal argina jettanii gaafatina. Innuu yoo turtii waliin dabarsitan sun keessatti gammachuu qabaata ta'e dursee sitti hima. Yoo hin qabu ta'e garuu anu siin bilbila siin jedha jechuudha. Kanaaf matumaa gaafachuu hin qabdu. Yoo sitti hin himne ta'e garuu jechuudha turtii keessa sun keessatti gammachuu homaa hin qabu jechuudha. Kanaaf matumaa gaaffii akkanarraas of qusachuu qabdu jechuudha. Amma gaaffiin lammaffaan isa kanaa jechuudha. Inni sadaffaan intala sana faana wal qunnamtii saalaa gootee beektaa'u jettanii gonkumaa gaafachuu hin qabdan. As keessatti immoo hiriyaa inni dura wajjin ture yookiin immoo hiriyaa mana barumsaa ta'uu danda'a, hiriyaa kamiyyuu ta'uu danda'a. Ishee wajjin walitti dhufeenya qabatanaan ishee wajjin wal qunnamtii saalaa gootee beektaa wayii wajjin raftee beektaa jettanii gaaffii akkanaa matumaa gaafachuu hin qabdan. Moordammoo wanti isin irraa of eeguu qabdan hiriyaa kana dura qabatanaan hiriyaa waa'ee hiriyaa sana deddeebitanii gaafachuun matumaayyuu gaafachuun barbaachisaa miti. Jireenya laayifii inni dabarsisuun keessatti irra deddeebitanii gaafachuun baay'ee barbaachisaa miti jechuudha. Gaaffii kana yoo kaastan lamaan keessaniyyuu itti gammaduu dhiisuu dandeessu, gara duubattis deebi'uu dandeessu jechuudha jaalala keessan keessatti. Kanaaf waan gaaffiin akkasii kunis baay'ee barbaachisaa miti jechuudha. Irraatii of eeggachuu qabdu. Inni kabraa shamarran tokko ani furdoodha yookiin immoo ani qalloodha jettee gaafachuu hin qabdu. Kunis yeroo akkas jettee gaafattu akkuma isa jalqabaa sana deebiisaa yookiin furdoodha yookiin qalloodha jedhee si deebisuu danda'a. Yeroo sana immoo ati ofitti amanamummaa kee gadi buusuu dandeessa. Kanaaf gaaffii akkanaa ani bareedduudha moo fokkiftuudha akkasillee gaaffiin akkanaallee gaafatamuu hin qabu. Maaliif namni tokko erga walitti dhufee gaaffii akkasii walii kaasuu hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf gaaffii akkanaarraallee of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf gaaffiin akkasii kunis baay'ee barbaachisaa miti jechuudha. Inni shanaffaan inni dhuma hiriyaa keessa dhiiraa isa wajjin jaalala jalqabdeen gaaffii ati gaafachuu hin qabne tokko keessaa inni guddaan inni bu'uurri hiriyaa dura qabdu tokko yoo jiraate isa waliin jaalala xumurte isa kana waliin jaalala jalqabdeettoo ta'e wayi dammoo jireenyatti galtayte yoo ta'e ati akkuma jaalallee koo isa duraa sanadha jettee itti dubbachuun matumaa hin barbaachisu. Kun kumaas hin barbaachisu.
Maaliif kana kaaste jechuun dogoggora guddaa hojjette jechuudha. Kun immoo ati yeroo waa'ee akkasii kaastu akka hiriyaa kee isa duraa sana waliin jirtu wayi immoo akka ati isa yaaddattu ammallee yaadannoo isa of keessaa qabdu yaadee mucaan sun dhiphachuu danda'a jechuudha. Rafamuu danda'a. Kanaaf jaalala siif qabullee hir'isuu ni danda'a jechaadha. Inni gabra sibiratti fudhatama akka dhabe tokkotti yookiin immoo sibiratti akka tuffatame tokkotti fudhatee yaadee fudhachuu waan danda'uuf